Tiraamp taanee biyya kam irratti haala raawwachuu danda'u? Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala nagamneen loltuu bobbaasuun pireezidantii Venezuelaa fi haadha warraa isaanii lafa ciisaniitii to'atanii gara Ameerikaa fidaniiru. Dhimmi isaanii mana murtii Ameerikaatti ilaalamaa jira. Adeemsi isaanii kun dheekkamsa kaaseera. Kanneen isaan deeggaranis jiru. Yoo akkana ta'e biyyoonni kaanillee kan irree qaban jechuudha. Waan barbaadan gochuu danda'u ergaa jedhu dabarsaa jechaa jiru. Tiraamp ammallee biyyoota kaan irratti tarkaanfii akka fudhatan akeekkachiisaa jiru. Biyyoonni kunneen ee'uudha. Tokko tokko ilaalla. Bakki jalqaba Tiraamp irra buufatan Giriinlaandidha. Ameerikaan Giriinlaand keessaa buufata waraanaa qabdi. Garuu Tiraamp odola kana guutuutti dhuunfachuu fedhu. Sababa nageenya biyyaalessaatiif Giriinlaandiin nu barbaachisti jedhu. Naannoon kun bakka dooniiwwan Raashiyaa fi Chaayinaa marsanii jiran jechuun gaazexeessitootatti himanii turan. Odolli kun albuudota gati jabeessa bakka hundatti hin argamne kan bilbila ismaartii, konkolaataa elektiriikii fi meeshaalee waraanaa irraa hojjechuuf barbaachisaniin kan badhaatedha. Yeroo ammaa Chaayinaan albuuda baay'ee hin argamne kana oomishuun US haalan ni caalti. Tiraamp kana jijjiiruu fedhu. Odolli Giriinlaand qaama mootummaa Deenmaark yoo taatu US irraa gara kiiloomeetira 3,200 fagaattee argamti. Deenmaark sochii Tiraamp kana gurra qeensitee hordofaa jirti. Ministeerri muummee Giriinlaand yaada Tiraamp kana abjuudhaa jedhaniiru. Wanti biraa dagatamuu hin qabne Giriinlaand karaa Deenmaarkiin miseensa neetoodha. Miseensota neetoo keessaa tokko immoo Ameerikaadha. Venezuelaatti aanee biyyi biraa Tiraamp irratti xiyyeeffatan Kolombiyaadha. Kolombiyaan kun ollaa Venezuelaati. Kuufama boba'aa guddaallee qabdi. Pireezidaant Tiraamp erga Venezuelaa irratti haleellaa raawwatan booda wanni isaan dubbatan tokko jira. Kolombiyaa nama dhukkubsataatu bulchaa jira jedhanii akeekkachiisan tarkaanfii akka irratti fudhatanis ifatti dubbataniiru. Pireezidantiin Kolombiyaa Gustaavo Petro jedhamu. Egaa Tiraamp isaan irratti xiyyeeffataniiru. Kolombiyaan albuudota akka warqee, meetii, emerald, pilaatineemii fi dhagaa cilee oomishuun adda dureedha. Tiraamp ragaa tokko illee osoo hin dhiyeessin qoricha sammuu namaa adoochuu geejibsiisti jechuun Kolombiyaa himatu. Kanaaf Tiraampii fi pireezidantii Kolombiyaa gidduutti waldhabdeen guddachaa dhufeera. Baatii onkoloolessa keessa US Gustaavo Petro irratti qoqqobbii keessatti. Biyyattiin wambadoonni akka heddummatan hayyamteetti jechuun himatu. Tiraamp dilbata darbee yeroo gaafataman Gustaavo Petroon kana caalaa yeroo dheeraaf itti fufuu hin danda'u jechuun ibsan. Ameerikaan Kolombiyaa irratti duula waraanaa gaggeessitii jedhamanii gaafatamnaan suunanaaf yaada gaarii fakkaata jechuun deebisan. Kolombiyaan michuu dhiyoo US'dha. Keessumaa duula qoricha sammuu adoochuu irratti taasifamu irratti. Biyyi biroon Iraanidha. Tiraamp durumaa Iraan waliin dhibdee qabu. Bara darbees meeshaa guddaan haleelaniiru. Keessumaa gabbisa niwukilaaraan wal qabatee. Dhihoo immoo Iraan keessa mormii farra mootummaatti adeemaa jira. Mormitoota irratti haleellaan raawwannaan aangawoota biyyattii wanta hamaatu eeggata jechuun akeekkachiisaniiru. Haala jiru baay'eetti dhiyeenyaan hordofaa jira. Akkuma kanaan duraa namoota ajjeesuu yoo jalqaban Ameerikaarraa deebii guddaan akka isaan mudatu nan amanaa jechuun dubbatan. Kanaan alatti Iraan ammas deebitee niwukilaara yoo gabbiste nana leelaa jedhanis turan. Torban darbee Tiraampii fi ministeerri muummee Israa'el Ameerikaatti yeroo mari'atan dhimma mata duree isaanii keessaa tokko Iraanidha. Tiraamp yeroo jalqabaaf aangootti dhufan jechuunis bara 2016 Ameerikaa fi Meeksikoo gidduu dallaan akka ijaaramu waamicha gochaa turan. Barreen gaddaa yeroo lammataaf aangoo koran immoo galoo galaana Meeksikoo jedhamu galoo galaana Ameerikaa akka ta'u ajaja baasaniiru. Ammallee xiyyeeffannoo addaa Meeksikoo irratti qabu. Yeroo baay'ee qondaaltonni Meeksikoo daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochu yookaan godaantonni seeraan alaa gara US'tti akka baqatan to'achuuf hin dandeenye jedhamuun himatamaa turan. Dilbata darbee haasawa taasisaniin Tiraamp akkana jedhan. Qorichi sammuu namaa hadoochuu Meeksikoo irraa daddarbaa akka jiru ibsuun waan tokko gochuu qabna jechuun dubbatan. Pireezidantii Meeksikoo immoo tarkaanfii waraanaa Ameerikaan dachee Meeksikoo irratti fudhattu kamiyyuu ifatti mormaniiru. Biyyi biraa Kuubaadha. Kuubaan Ameerikaatti baay'ee dhiyoo jirti. Haa ta'u malee hariiroo gaariin qaban. Jalqaba bara 1960 irraa eegalee qoqqobbii Ameerikaa jala jirti. Kuubaan Venezuelaa waliinis hariiroo cimaa qabdi. Gaafa dilbataa Tiraamp Kuubaan waan kufaa jirtuuf waraanni Ameerikaa gidduu seenuun hin barbaachisu jechuun dubbatan. Galiin Kuubaa guutummaatti Venezuelaa irratti hirkata. Keessumaa
boba'aa Venezuelaa irratti. Kana booda garuu Kuubaan galii hin qabdu jedhan. Dhiyeessii boba'aa Kuubaan barbaaddu keessaa parsantiin 30 Venezuelaa irraa argama. Amma Maaduroon to'atamuu isaaniitti dhiyeessiin kun ni laafa, biyyattis balaarra buusaa jedhamaa jira. Isin murtee Tiraamp kana akkamiin ilaaltu? Ni deeggartu moo ni mormitu? Mee jalatti nu beeksisaa.